Ashama kan jirtu hordoftoota kiyya akkuma argitanii viidiyoo asirratti argaa jirtan kana namicha sarratanya rakkisaa jirudha arguu jirtanii. Wanti waraabe keemiraatu waraabee gadi gadhiisee jechuudha. Yeroo baay'ee keemiraan akkasa hin jirre tokkootitti of ilaalla, garuu arabni bakka adda addaa oksitii jechuudha keemiraa. Garuu viidiyoon kun waan mucayyoo ishii jettuun fakkaatu waan inni humnaan dirqisiisee kadhachaa jiru natti fakkaata akka yaadutti. Maaliif yeroo baay'ee shamarra keenyatti murteessu yookaas immoo ijoollee keenyatti murteessuun hin barbaachisu jechuudha. Waanuma hundaa ijoollee keenya jennee itti yoo murteessines hin ta'u. Bakka itti murteessantu jira, bakka immoo itti murteessinetu jira jechuudha. Maaliif amma mucayyoon kun fedhii isheetiin miti. Waan dirqisiisaa jirudha. Isinii galee bakkuma baalageen jiru namni gaariinis akkuma jiru baalagee jira jedhee eengadda viidiyoo wayii tokko hojjedheera. Mucayyoo eengadda arabni akkasitti akkana na godha jettee fi mucayyoo kana mee wal bira qabnee ilaallee jechuudha. Mucayyoon ammaa kun kan viidiyoo ishee agartan kun kan arabicha rakkisaa jiru kun waan dirqiitiin rakkisuu jira jechuudha. Kan immoo ofii keenya ufilaannes arabni nu dirqisiisne jira. Isinii galee kan immoo keemiraa ijaan argitee diddus ni jirti jechuudha. Maaliif ijoolleen keenya yeroo baay'ee waan gaariitti fakkaachuu danda'a. Kan immoo mana akkasii keessa isin gahe dhugaa rabbi isinitti mana akkasii keessa ijoolleen akkasitti rakkachaa jirtan akka mucayyoo ammaa kun badii qabdi jedhee yaaduani. Maaliif baqatti as fiigdii achi fiigdii faanuma deema. Viidiyichi dheeraadha. Irraa kutee fide maaliif yuutuubiin viidiyoo nama dheeraan barbaadu waan ta'eef. Asiif achi mana keessa ishee rakkisaa jechuudha. As deemti achi deemti ima deema waliin. Kuni badii ishee miti. Ijoolleen akkas mana akkasii keessa isin gahee akka carraa ta'ee ijoolleen mana akkasii keessa jirtanii hojii isaa isinitti hafee wanti hundi isinitti hafee gara biyya keessanii osoo galtanii biyya biraa deemuu dandeessanii jechuudha. Taarii hojjechuuf biyyaa baanee maallaqa mukatti naqnee amma kana eessatti gallaa wanti ta'e haa ta'u malee jechuu dandeenya jechuudha. Garuu lubbuu keenya irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a. Maaliif rakkoo guddaa nurraan geessisuu danda'a wanti akkasii. Fakkeenyaaf haati manaas yoo agarte guyyaa takka arguun ishee waanuma hin oolle, waan takka ati oksitee hin dandeessu guyyaa takka si arguun ishee waanuma hin oolle jechuudha. Innaa akkasii ijoolleen keenya waan akkasiirraa bareechaa of eeggadha jechuudha. Okay, viidiyoo guyyaa har'aa hojjedhee waa'ee obboleessa keenyaa balaa konkolaataa isaa mudatee lubbuun isaa addunyaa irraa darbe obboleessa keenya kana guyyaa har'aa viidiyoo isaa hojjedhee ture. Maal takka irra deebi'ee hojjechuu na godhee irraa haasa'uu barbaade. Obboleettiin tokko koomentii na barreessite. Koomentii kee kaasee jira. Sillee bilookii godha yoo irra deebitee barreessite. Maaliif yeroo baay'ee ijoollee baay'een amantaa na gaafattanii biyya na gaafattanii guyyaa takka amantii kiyyaa fi biyya kiyyaa yookaas immoo bakka itti aladhe dubbadhe beeku. Maaliif miidiyaa kanarratti qeequmsa waan akkasii ajandaa waan akkasii waan barbaadaniif. Obboleettiin tokko maal jettee barreessite diirama. Isheen tokko kiristaanni hundi jannata galeen beeku yoona kana qaanqee abiddaa keessa abidda gahannam keessa xaaxaa jechaa jira waan akkasii barreessite. Jahannam rabbii keessa xaaxaa jechaa jira. Kiristaanni jannata galee hin beeku jechuu isheeti. Isheen tokko maal jette ati yeroo hedduu viidiyoo yeroo hojjettu akka amantaa keessaniitti jetta. Amantaan addunyaa kanarra jiru rabbi tokkichadha jettee koomentii keessan hunda keessaniif iyyuu isinii deebisa jechuudha. Maaliif hojiin qabu fedhii ta'ee taa'aa jira waan ta'eef maaliif kan abbaan fidee akkuma abbaan fideetti deebistaafi. Maaliif kasi kabajuun kabaja kallattii hundaan dhufe immoo hin deebistaafi jechuudha. Waa'ee ani kan nama du'ee haasa'ee isheen immoo waa'ee jannata xaaxaa haasofte jechuudha. Yeroo baay'ee akka ofii keenya coowwaa taane yookaas immoo qulqulluu taane jannata sana seennu wayii tokkotti haasofna. Gin bukoo hedduu of keessaa qabna. Wanta ilmi namaa arguu hin dandeenye garuu rabbii bichaan argu ofirraa qabna jechuudha. Garuu gaafa koomentii namaa barreessinu akka ofii jannata wayii qophaa'ee nu eegit amantaa kamuu ta'eeti.
amantaa kamuu ta'e feetu kiristaana ta'e feetu musliima ta'e wanta barbaadde ta'e jannata galuu kee maaliin beekta? Tarii ani amantaan koo cimaadha amantaa isaa sanatu akkana jannata gaashaa isa kanatu jannata gaashaa akkana wal falma addunyaan kun isinii galee yeroo baay'ee maaliif waa'ee amantaarran haasa'u beektanii ajandaa waan isin barbaadaniif beekaa caljab yeroo hedduu koomentii jalatti na gaafattani garuu har'a nama du'e jalatti na gaafattani waan ta'eef ijoollee lama keessaafuu sirriitti isinii deebisa sirriitti dhaggeeffadha. Fakkeenyaaf amantaa wanta barbaadde yoo taate jannata akka galtu hin beektu siigalee ati har'a musliima taate ijatti xaxattee afaan xaxattee jannatan seentu. Kiristaana taatees immoo Yesuusitti sagaddee yookaas immoo Waaqatti sagaddee halkanii guyyaa iyyite jannata sana arguu hin dandeessu. Maaliif namni takka namni jannata sana haqee deebi'ee of hin jiru. Lammaffaa immoo akkaataa amantii keeti. Fakkeenyaaf anama musliima ofiin jedhee ijaa gurratti xaxadhee Allahu akbar bismillah rahmaan rahiim jedhee quraana qara'ee salaatee halkanii guyyaa jannata seenuu hin danda'u. Gadi fageessaa hubadhaa osuma koomentiin barreessiin dursaa jechuudha. Lammaffaa immoo anamma kiristaana ta'e Yesuus ol na baasii ganna buusii Yesuusee koota akkasii Yesuus ati sana kana jedhee jannata seenuu hin danda'u. Isinii galeemi isinii gala jedhee yaada. Maaliif tokkoffaa bofti sababa arraba isaa addu'a waan ta'eef arraba keenya kana sassaabbachuu qabna. Hinumaayyuu nuti azaabatti kagallu qaama keenya satarachuu dhabuu fi sababa arraba keenyaati. Kanadha kan azaabatti nu oofa hunda keenya. Kanaaf akkuma isa nagaa qabu akkuma isa amantaa ofii jabeeffatee jiru tarii amantii kee jabeeffattee jiraachuu dandeessa. Gin koomentii dhuftee inni abidda keessaa xaaxaa jira. Kaan immoo ati akka amantii keetti jannata kadhuufi jette. Addunyaa kanarra rabbi tokkicha malee maaltu jira? Silaas wanti lafa samii uume wanti uumama addunyaa kanarraa akka ta'e rabbi bicha akka ta'etti ni beekna. Gin akka nama jaamaa duudaa ta'etti yeroo hedduu koomentii ijoollee kana lama bira daddarba dhugaa rabbii. Maaliif waan akkasii amantaa irratti xiyyeeffadhee deebisuu hin barbaadu waan ta'eef gin gaafa nama addunyaa irra hin jirre boqotti jalatti immoo uftanii inni yoon abidda keessaa xaaxaa aatu akkamii eessa akka seentu beekta. Bakka kam akka seentan beektume. Hinuma ariifatinaa ijoollee keenya wanticha akka ruuzii kan addunyaa irraa oofnu miti. Isaan barreessinaa koomentiillee viidiyoon seensuletti tolee dhaggeeffadhaa bira darbaa isiniin taane itti dhiisaa malee achi keessaa inni abidda keessa jiraa uumamni rabbi waa'ee rabbiillee har'a namni barsiisu hin jiru waa'ee Iisaa yookaan waa'ee Yesuusillee namni barsiisu hin jiru kallattii lamaasaattuu hin beeka isinii galee lamaasaattuu hin beeka. Kanaaf yoo barsiisuu barbaaddanii YouTube dhuunfaa keessanii yookaas TikTok banadhaa haala amantaa gadi fageenyaan barsiisa ijoolleen akkasii isiniin jechuu barbaada. Warri waa'ee abiddaaf waa'ee jannataa beektanii keessaafuu warri agartanii uftan ijaan isin YouTube yookaan TikTok Facebook miidiyaa mataa keessanii banadhaa achirratti barsiisa. Akkamitti azaaba seentanii akka deebitanillee nutti hima malee as uftanii koomentii namaa jala deemtanii abaluun jannata jira abaluun immoo azaaba jira silkii walii qabdanii warra du'e faana qo'e silkii walii qabdanii annam ajaa'ibdanii bar dhugaa rabbii. Ani koo yeroo baay'ee keessaaf YouTube kee haana jala dara ijoolleen ati biyyi kee kanneen qaaqa kiyyaa na beektanii haasoo kootiin na beektanii kaan immoo ati amantiin kee maali ati maali ati kaan immoo keessuma baatee tokko hin gaddamaa jettee beektanii bilookii go'elle ati maaki jibda amantaan kee kiristaanatti tokko immoo ofte ati maaki jibda amantaan kee musliima abbaan isaa fedhu jinniitti sagadee feetu maaltu isin beeku ani ijoollee baay'ee kana dhugaa rabbii innaa akkasii baay'ee garaa nama nyaattanii waa'ee namaaf hin jiraatina ofuma keessaniif jiraadha. Abbaan isaa mukatti sagadee Iisaatti sagadee Yesuusitti sagadee Allahatti sagadee Muhammaditti sagadee Rabbitti sagadee minaa gibbaa maaltu isin gashee abbaan isaa abidda kee xaaxaa jee jannata seenee azaaba seenee maaltu isin gashee ufiyyuu gara seentanii hin beektanii warri koomentii akkasii barreessan dhugaa rabbii nama ajaa'ibdanii bee. Ufii maaltu isin eeggatee beektanii mi'amma han daddartanii namatti murteessu innaa rabbi akka namatti murteessu maalumaafuu murtii ittiin fiigina murteessan rabbi malee ilmi namaa kamuu murteessuu hin danda'u isinii galee.